Amma aduun ba'utti ga'uu dadhabde. Inni dhenga dareebamte sin geenye jechuudha. Daliinaa waliin ture. Maal? Daliinaa wajjinan ture? Maal jette? Callisni haasaa turre bara abbaa. Malee akkumaa inni dubbichi. Dhiisi malee yeroo si aarsuun darreebiin. Hidhamaa mana kanaa miti bar. Intala sana akkan arganne itti himeen ture. Sirumaa keessa ba'ee ishee wajjin ture. Hin ta'u. Mana nani bulchu keessa na wajjin jiraachaa wanta nan siin jedhu dhaga'uun dirqama keeti. Tole na rukuti kunoo na rukuti. Yoo barbaadan immoo amman duutti na reebaa tole. Dhugaasaa sitti himu ani yoomiyyuu taanaan ishee dhisuu hin danda'u. Yoomiyyuu. Lolli keessanii fi iyyi keessan nan uffisiiseera isheen immoo gammadaana gooteeti kanuma. Maaltu ta'aa jira? Wanta inni jedhu dhagaa jirta miti? Teessoowwan sanaan yeroo sadiin qulqulleesse. Maaliif ammas xuriin irra jira? Maaloo Salamoon? Tarii saamunaa raka sa'aatii bittuun ta'uu danda'a akka. Tole maaliif meeshaa sana hin miiccine? Saayinoota sana immoo yeroo lama niqe. Garuu qulqulluu miti. Halluu qeensa koona jalaa balleessa. Irra deebi'een qulleessu. Hin raawwadhu. Waan sitti himamuun gosa taanaan godhi. Ta'uu baannaan immoo mana gali taa'e. Lamaan keessaniyyuu wanta kana dhiisaa. Sagaleen keessan markaatotti dhaga'ama. Mee hundi keessaniyyuu al tokko garana koottaa ammas hin dubbisuun barbaada. Amma? Ammuma. Waa'ee maalii nutti himuufi? Waa'ee rakkoo guyyoota lamaan dura uumame irratti mari'achuu qabna. Ani garuu as hin turre bara. Akka haasoftu sin gaafan. Mee natti himaa. Hundumti keessanuu hojii keessan akkamitti akka hojjechuu qabdan ni beektu miti? Maaliif seeraan hin hojjenne ree? Gariin keessan immoo sirumayyuu onnattanii na saamuu yaaltan. Maallaqni kiyya guutumaa guutuutti hamma deebi'utti tokkoon keessan mindaan qaba jettanii yaadina. Nuti maal balleessine hojii keenya hojjechaa jirra. Akkas ta'uun qabu bar maal jechuudha? Hundumti keessanuu akka barbaaddanitti gumguma. Maallaqa kiyya garuu ani isinan tufsiisa. Amma gara hojii deema. Maal ture? Dubbadhu kaa. Misgaanaan siin bira akka hojjetu nan beeka. Misgaanaan akka koo miti. Rakkoowwan danda'uudhaaf hin uumamne. Asitti hojii siin hojjechiisaa jirtaniin maatiin Malaakuu diigamaa jira. Maalan isa hojjechiisa? Hojii kan keetii kaa. Tolee maal? Misgaanaan baay'ee jijjiirameera. Yeroo isaa guutuu Daliinaa faana dabarsa. Haadhaaf abbaa isaatiif kabaja dhabeera. Na dhageessa. Wanti kun ana nan ilaallatu. Ani Misgaanaa akka gadhiistu si gaafachuufan dhufe. Inni ganda kana gadhisee deemuu barbaada. Garuu barumsa isaa immoo xumuruu qaba. Na dhageessa. Inni na wajjin hin hojjetu. Iddoo hojii koo dhuftee qeerroo tokko balleessaa jirtanaan jetta? Lammata gara mana kanaan dhufin. Amma badasi. Garuu bargaashee. Ammuma iddoo kanaa deemii siin jedhe. Ani baruu boozinoo bilbilaan waan rakkoon uumame natti fakkaate. Eeyyeen isa bira deemeen ture. Afachuu gurbaan anaas dhukkubaa. Na dhageessa amma booda isaaf hojjechuu akka hin dandeenyetti himeera. Maalitti himeera? Isa bira hojjechuu akka hin dandeenyetti himeera. Ammaan booda isayyuu deemuu sirraan eeggata. Afachuu. Natti himi mucaan anaa hunda keenya ajjeesisuufi. Maaliif? Wayyoo. Nu dhumate. Ati akka beektu hin beeku ture amma beeki. Ani kanan jedhee bar. Ati wanti dubbatte waan nu fayyadu tole. Inni waa'ee hojii isaatii akka beektu hin barbaadu ture amma garuu beeki. Na dhagaye ani waa'ee abbaa luuluumaa. Afaan kee cufi. Ani maalan balleesse? Wayyoo.